Reega Broomsaa uummata Oromoo irraa fonqolchee bilisummaa fi walabummaa isa dhugaa sana uummata Oromoof argamsiisuuf jecha diina kokkee qabaa kan jiru WBO'n tarkaanfii maqaa bobbaa Irbuu Shinniggaatiin fudhatu zooniilee maratti jabeessee itti fufuun injifannoo fira boonsuu fi diina boochisu akkasumas mooraa sirnichaa honsee akka dansaatti hojjetamaas jira. Haaluma kanaan zoonii lixaa Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa, Billoo Boshee fi Giddaa Ayyaanaa akkasuma zoonii giddu galeessaa Kaaba Shaggar aanota hedduu keessatti duula maqaa bobbaa Irbuu Shinniggaatiin tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhachaa jiraniin du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kunniinii beeksisan. Abdii fi gaaddisni Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa adda addaatti bobbaa Irbuu Shinniggaan tarkaanfii fudhatu itti fufuun godina Baha Wallaggaa ona Saasiggaa ganda Geelaa Qarsaatti lukkeelee diinaa rasaasaa wawwaachisuun du'aaf madoon adabeera. Tarkaanfii kaleessa waxabajji 22 ganamaan hattee itti hidhuun ganda Geelaa Qarsaa jedhamutti lukkeelee diinaa irratti fudhateen 8 ajjeesuun 13 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Saba isaaf garaa qulqulluu lubbuu tokkicha qabu aarsaa gochuun of kenne bilisummaa uummata isaaf kan ifaaju irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana koloneel Abiy Ahmed irratti tarkaanfii bobbaa Irbuu Shinniggaan godina Baha Wallaggaa ona Billoo Boshee bakka addaa Qidaamee fi Galaa Gurree jedhamutti fudhateen diina urgufe du'aaf madoon adabuun gandicha keessaa baasee jira. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa waxabajji 22 godina Baha Wallaggaa ona Guutoo Giddaa ganda Eebbaa bakka addaa Alamganaa jedhamutti ganama suubiitiin itti seenuun tarkaanfii jabaa fudhateen ergamtoota PP 7 battalatti ajjeesuun 5 immoo madoo ulfaataan adabee jira. Kana malees godina Buunnoo Beddellee ona Cawwaaqaa ganda Burqaa Barakaa magaalaa Boolee jedhamutti guyyaa kaleessaa kana waxabajji 22 ganamaan itti seenuun loltoota uummata onichaa saamuuf baate 10 ol ajjeesuun 20 kan ta'an immoo madoo cimaan ari'ee kilaashii Akaamaa 3 fi gumbii jaarraa hiikuun galaa ishees dhuunfatee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Tarkaanfii itti fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa bobbaa Irbuu Shinniggaan tarkaanfii ilaalessaa guyyaa kaleessaa waxabajji 22 godina Kaaba Shaggar aanaalee garaa garaa keessatti waraana maafiyaa koloneel Abiy Ahmed irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii aanaalee Kaaba Shaggar gandoota akka Yuuyyoo Cabaree, Yuuyyoo Gosee, Hoyyee Aqaalee, Tamsaasaa Roggee hanga ganda Qarree Taa'aatti geggeesseen waraana faashistii PP hedduu du'aaf madoon adabee jira. Aanaa Dagam gandoota akka Hundee Agamsoo fi Leemman Carraaqii akkasumas aanaa Muloo ganda Ekkaa keessatti diina du'aaf madoon adabuun ari'ee jira. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifamu cimee itti fufaa. Bobbaan Irbuu Shinniggaa itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Litti shaggaraana meetta roobii keessatti dhaan namoota nagaarra jabaatee jiraachuun hima. Dabalata qaba. Siyaasa dadhabaaf dullooma gaggeessaa kan jiran koloneel Abiy Ahmediif ergamtoonni isaa rakkoo siyaasaa impaariitti mudatee jiruuf uummata Oromoo dararuuf furmaata taasifachuun namoota fayyaalessoo dhuunfaa isaaniirra bobba'uun jiraatan maatii isaaniirra qabu manidhaa keessatti dararaa jiru. Guyyaa dheengadda jechuun waxabajjii 22 litti shaggaraana meetta roobii magaala gabaa roobii keessatti namoota nagaa dhiiraaf shamarran osoo hin jedhin qabanii fuudhanii deemuun magaalaanicha shiinootti hidhanii akka iraarsaa jiran jiraattonni achirra dubbisan irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni daman kunneenis maqaan isaanii Leelloo Waamii, Gannu Taaddasaa, Biraanuu Qananiif Nigaatu Gammachuu kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni ibsan. Namoonni daman kunneenis gochi isaanii malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu maqaa jedhu. Akki damanis jiraattonni kunneen dabaluun dubbatan. Karoora uummatichi beelaaf gadadoo rukutuuf qaban ifaan ifatti hawaasa keessatti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, namoonni hedduunis waqtii qonnaa kanatti manneen hidhaa jumlaan guuramanii gidirfamaa jiranis dabaluun ifoomsan. Godina Qeellam Wallaggaa Gidaamii keessatti haadhi tokko waraana faashistii PP ajjeefamuun dhaga'ame. Jaaleeran gameessa guutuu qabaa sana akka ta'an isiniif dhiyeessite. Waraanni murna PP yakka namoomaa Oromoo irratti godhuun itti gaafatama hin qabne namni kamuu akka jaalalaan hin jiraanne kabaja namummaa mulqee heera uumaa ganamaa waaqni isaaf kenne dhorkachuun hanga bineensaa hanqisee ajjeesuu jabeesseera. Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamitti loltoonni Abiy Ahmed haadha tokko lamaan gudeeduuf yaalii goonaan haadhi kun iyyitee hawaasa dammaqfachuun gara ajajaa isaaniitti deemte yoo himattu furmaata homaa osoo hin argatin hafte. Haa ta'u malee
murni kun yakka ofii isaa karoorse waan hojjechiisuuf loltoonni kunneen maaliif nu himata jechuun boodarra deebi'anii ganda Qumbaabiitti waxabajii 22/2024 haadha maqaan ishee Keeriyaa Sharibaa jedhamtu ganamarraa rasaasaan rukutuun ajjeesan. Heerri gadaa Oromoo dubartootaaf daa'immaniif bakka olaanaa kan qabu ta'us warreen lafa Oromoo irratti gooban biltiginnaan nuti ijoollee abbaa gadaati jecha gochoota duudhaa saba Oromoo hin calaqqisiisne warreen sanyii mootii ofiin jedhan habashoota gammachiisuuf gara jabummaan raawwat. Sabni seera bulmaata mataa isaati tumate kalaandarii mataa isaa kalaqee qaroomina addunyaaf bu'uura buuse. Har'a garuu warreen olaantummaa siyaasaa of harkaa qabaniin gorra'ame jumlaan dhumaa jiraachuutti gaddatti dhaga'ame. Jiraattonni aanaa Gidaamii Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Harargee baana Kombolchaatti deddeebiin saamichi jiraattota irraa raawwatamu dubbatu. Jaadir Budugaa waan qindeeffatu qabdi. Kasaaraa dinagdee impaareettii mudatee jiruun wal qabatee murni bilchiginnaa of utubuuf jecha karaa tokkoon qaala'insa jireenyaa hawaasa irratti ol kaasuun karaa biraan ammoo saamicha daangaa qabneen haadhayyeessaa boocisuun raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa keessatti kaleessa waxabajii 23/2024 kaabinootni bilchiginnaaf amanamoo ta'an waraana weerartuu koloneela Beemo Dobdura qabuun abbaa araddaan icha jala jiran hundaaf dokdoqqeen tokko bitamuuf jechuun hawaasni akka maallaqa kaffalaniif dirqiin qarshii 1,000 kaffalchiisaa turuun barameera. Torbeedhuma kana keessa aanuma Kombolchaa kanarraa deeggarsa raayyaa ittisa impaareettii jechuun qarshii 1,000 abbootii warraa hundarraa funaanaa kan turan yoo ta'u kanneen hin qabne ammoo hidhaatti guuruun namoota 200 yeroo tokkotti hidhanii raarsuun mana hidhaa baasuuf maallaqa dabalataa kaffalchiisaa turuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Onorroo Bulluqiif Jimmaa Gannat keessatti uummanni dhibee buusaan dararamaa jiraachuun himame. Jaalbileessa sabaa waan qindeeffatu qabdi. Murnoonni abbaa irree aangoo harkaa qaban hojii isaanii yeroo hunda waa'ee waraana baay'ifachuu fi eebbisiisuu taasisuun akka waan erga hawaasni kun dhume dachee qullaa bulchaniitti bu'uuraalee misoomaa hawaasa irraa kutuun gaagama hamaa uummaticha kaffalchiisaa jiru. Yeroo itti qaala'insi jireenya hawaasa miidhee jirutti waggaa tokko qofaa keessatti yeroo 3 fi isaa ol uummata harkaa maqaa gibiraa, inshuraansii fayyaa fi wantoota adda addaa maqaa dhaachuun uummata saaman kanatti hawaasa irraa ammoo qorichaa fi tajaajila fayyaa adda addaa kutuun dhibeen lubbuun lammiilee akka dhumatu taasisaa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqii fi Jimmaa Gannatii keessatti dhibeen busaa daraan hammaachuu irraan kan ka'e namoonni hedduun buufata fayyaa aanichaa keessaa qorichi dhabamuun du'aa akka jiran jiraattotni ONM itti himan. Keessattuu daa'imman gara malee miidhamaa akka jiran jiraattotni kunneen kaasuun beekaan ufitu malee qorichi dhabamee miti. Karaa tokko rahaasaan karaa biraan ammoo qoricha hawaasa irraa kutuun ummaticha akka lafarraa dhumuuf sirni abbaa irree kun karoorfateedhas jedhan. Murni bilchiginnaa lixa Oromiyaatti waraana marsuun tajaajila irraa kutee rakkoo fayyaa hawaasummaa fi dinagdee uumuun uummata dararaa jiruun qe'ee hedduun manca'aa jiraachuun ni beekama. Miseensi raayyaa ittisa impaareettii tokko godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Sirni micciiramaan daba malee gaarummaa tokko ilma Oromoof hin yaadne biltiginnaan ilmaan Oromoo dargaggoota hanga maanguddootti afaan qawween ukkaamsuun barcuma aangoo isaa ittiin tikfachuuf dirree waraana isaatti guurus ilmaan Oromoo kanneen diinummaa sirnichaa baran hidhannoo guutuun gara qabsoo bilisummaa Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo geggeeffamaa jirutti yeroo irraa gara yerootti makamaa jiru. Akka kanaanis waxabajii 22/2024 waraana sirnichaa tokko kan ga'een isaa hoogganaa gaantaa ta'e mooraa waraana PP godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Utuluu keessatti argamu keessaa hidhannoo guutuu wabootti makamee jira. Loltuun kunis qawwee Akaamaa Turkii tokko rasaasa 150 fi hidhannoo tokko mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Itti dabaluunis kanaan dura diina uummata isaatti roorrisaa jiru kanaaf qawwee baatee tajaajilaa turuu isaatti gaabbee warreen Oromoo ta'anii diinaaf ergamaa jiraniinis osoo yeroon isaan ittiin barfanne hidhannoo fi qawwee isaanii waliin gara qabsoo bilisummaa saba isaaniitti akka makaman jechuun dhaamsa dabarfateera. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boolloo irraa hidhamtoonni siyaasaa 3 mana hidhaatii baafamuun waraana faashistii PP'n ajjeefamani. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Bilchiginnaan maddee aangoo jabaan uummata ta'uu dagatee aangoo silaa uummanni ittiin of bulchu bulchiinsa dhuunfaa isaa godhachuun gartuulee abbaa irreef hojjetan hawaasatti babbaasuun uummata nagaa ajjeessuu jabeessaniiru. Bifuma kanaan ajjeechaa jumlaa hidhamtoota maqaa siyaasanii akkamanii harka waraanaa fi qaama nageenyaaf hin jiran harka jiran murtii seeraa malee ajjeesuu hammeessaniin godina Kibba Lixa Shaggar magaalaa Tulluu Boolloo keessaa halkan namoota baasanii ajjeesaa jiru. Roobii darbee waxabajjii 19/2024 magaalaa Tulluu Boollootti namoonni hidhamanii turan baafamanii ajjeefamuun yoo himamu ammaaf namoota ajjeefaman keessaa kana maqaan dhugee konkolaachisaa Margaa Baayisaa kan jedhamudha. Obbo Margaan dhalootaan godina Lixa Shaggar aanaa Tolee ganda Wasarbii Migirriddii ta'uun yoo himamu yakka tokko malee namoota maqaan isaanii hin ifamne waliin mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu simaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Sakoo keessatti miseensonni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa machaa'uun walirraa ajjeesuun dhaga'ame.
Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Danfaa dhiyyeessaan guutuu Oromiyaa keessa kan mindeeffaman kashalabboonni sirnichaa leenjii siyaasaaf waraana gaa kan hin qabnu kaafsan sakka waraana uummata bobbaafamuun maqaa nageenya tiksinaan duguugga sanyiif saamicha raawwataniin alatti moora isaanii naga dhoowwatu. Baadiyyaa Oromiyaa keessa naanna'u maallaqa qabeenyi uummata irra maqaa qabeenyi waraana bilisummaa Oromoo jedhuun saamuun dhugaatii alkoolii itti dhuguun man dhugaaticha keessa sanyummaa wal qoodanii yeroo gargaraa tajjeecha walirraa raawwatu. Arsii Baanaa Sakkoo magaalaa Sakkoo keessa kaleessota badii 22,224 loltoonni kunneen danfaa dhiyyeessa erga saamanii booduman dhugaatiin wal ga'u erga dhuganii machaanii booda sanyummaa wal qoodu wal isaan ajjeesuuf madeessu maddeen keenya magaalichaa irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Waraani haayuun kan hundi miseensota isaan irra wal shakkii hama keessa wal galchuun caasa waraana bilisummaa Oromootti nu eeggalee jiru jechuun waliidhuuf qorannoo jabaa walirraa gaggeessaa jiranis maddeen keenya dabaluun dubbatan. Waraanni Bilxiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaloogii Walal keessatti obboloota lama ajjeesuun dhaga'ame. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qabam. Imimmaan haadha hiyyeessaa lolaasuun kan isa gammachiisu Abiy Ahmed loltoota isaa qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisee awwan Oromoo boosisaa oola. Kaleessa waxabajii 22,2024 ganama saa tokko walakkaa keessa waraanni Bilxiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaaloogii Walal ganda gurraattii iddoo addaa Goggofii jedhamtutti bobba'uun maatii tokko keessaa obbolaa lama naasu tokko malee ija maatii duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuun gatanii deeman. Maqaan obboloota lamaan ajjeefamanii kunis Yohaannis Ordofaa Gomaasii fi Gammachuu Ordofaa Gomaasii yoo ta'an dargaggootni kun badii qabaatanii osoo hin taane sababa abbaan isaanii waboo waliin hidhatee socho'uu qofaaf ta'uu maddeen gabaasan. Reeffi dargaggoota kanaas erga waraanni sirnichaa naannoo sanarraa deemee hawaasa naannoon kaafamee guyyaa makaleessaa awwaalamuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.